Humnoonni mootummaa uummata nagaa ajjeesaa jiraachuu jiraattonni OMN itti himan. Godina Shawaa Lixaa aanaalee Amboo fi Midaaqenyitti namoota nagaa himannaa siyaasaa hin qabne haala suukkanneessaan ajjeesuu maddeen himaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa ajjeechaa erga raawwatee booda qabeenya saamanii deemuu jiraataan OMN dubbisee himee jira. Bal'ina isaa akka ta'an nuti isinitti himna. Guyyaa kaleessaa gaya 29 bara 2023 aanaa Amboo ganda Ganjii Gooroo Horee bakka addaa Akaalee jedhamutti dargaggoota lama ajjeesuun maanguddoo tokko rasaasaan rukutuu maddeen OMN itti hime. Raayyaan ittisa biyyaa aanaa Amboo ganda Dikii buufatee jiru ganama subiin ba'uun ganda Gooroo Horee kanatti bobba'an jedhan. Mana namoota seenuun sakattaa gochaa turuus maddeen himaniiru. Yeroo sakattaa taasisan kanatti dargaggoota lama iddoo isaan rafaa jiranii mana maatii isaanii keessaa gadi baasuun ajjeesuu maddeen OMN himu. Dargaggoonni kun Kafanaa Dheeressaa dargaggeessaa ganna 22 kan ta'uu fi Abarraa Dirribaa kan jedhaman yoo ta'u reebicha jabaa booda billaaf rasaasa fayyadamanii haala suukkanneessaan erga ajjeesanii booda birrii forii lubbuu qaban irraa saaman deemaniiru jedhan. Lammaffaan immoo Abarraa Dirribaa jedhama. Sababum tawa to konde kan bakkum deleni video ta ka to deleni ajje han barukum to ko namano jenge je han mala sabab to ko kan gandu maganji gore kan gerati gandu maganji gore lakka da kai je mudrawat ajje rawatani kadenya le ragamani kadenya hodata karshwa to dan kadenya saamani jarrademan. Dargaggoonni kun hariiroo siyaasaa kamuu hin qaban kan jedhan maddeen OMN dargaggoota naamusa gaarii maatii follaaf qaban ta'uu himan jiru. Kana malees ganduma kanatti maanguddoo abbaa maatii torbaa kan ta'an obbo Margaa Dhaabaa karaa osoo deemaa jiru rasaasatti dhukaasuun miila isaa lamaan rukutaniiru. Naannoo kana lollis ta'ee rakkoon biraa hin turre kan jedhan jiraattonni OMN dubbise jibbinsuma Oromoof qabaniif jecha ajjeesan jennee hubannee jedhu. Sana dura hagayya 23 bara 2023 aanaa Midaaqanyi ganda Boquunnissoo bakka addaa Waayiloo fi bakka addaa Gadamsoo jedhamuttis namoota nagaa ajjeesuu maddeen himaniiru. Obbo Shumaa Kitilaa abbaa ijoollee torbaa bakka Waayiloo jedhamu qabuun daandii gubbaatti ajjeesan. Akkasuma dargaggoo Giddumaa kan jedhamu bakka addaa Gadamsoo jedhamu qabuun ajjeesaniiru jechuun maddeen OMN itti himanii jiru.